Ruqayyaa Studio. Fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM'dha. Qophii koo har'aa keessatti Dr. Geetachoo Jigii dammaqsaan turarraa qabaa. Dr. Geetachoo Jigii tola jettanii atattamaan haala yeroo irratti nafaana marii taasisuudhaaf waan dhiyaattaniif maqaa daawwattoota kootii fi maqaa Oromoo biyya alaa biyya keessaatiin ani isin galateeffadha. Beekannaatis naaf feeruu keetiis hedduu galatoomni siin jedha. Dr. Egaa haaluma yeroo ilaalchisee waan isin peejii keessan jalatti katabdanis inuma dudubbisnaa, inuma arginaa. Hariiroo isin ijoollee keessumattuu warra biyya keessa jiranii wajjiniin qabdanii fi addumaan immoo naannoo dhaloota keessaniitti gochawwan farrummaa ta'aa oolan yeroo yerootti hordoftanii sagalee ta'aa fi turtaniittu haaluma sana haaluma waan barreessaa turtan sanaa immoo videoodhaan akka dubbannuufan isin afeere. Mee Dooktar haala lixa Oromiyaa jiru keessumattuu naannoo kutaawwan Wallaggaa fi haala naannoo Gujii jiru, naannoo Harargee jiru kanaa mee attamiin ibsitu isin akka hayyuu Oromoo tokkootti maal gara fooyyeetti dhuguma fooyyoomnee gara bilisummaa jedhamu sanaatti deemaa jirra moo haalli jiru ija siyaasaatiin attamiin ilaalama Dooktar? Dhugaadha haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru keessumatti uummata Wallaggaa, Gujii, Boorana, Harargee, Walloo keessatti waan deemaa jiru waan nama gaddisiisu uummata abbaa dhabe ta'ee uummata sagalee hin qabne miidiyaan tokkollee waa'ee uummata kanaa kan hin dubbanne hundumtu aktivistiin dhaabbileen itti gaafatamtoonni siyaasaallee kan irratti callisanidha. Kun immoo sirni amma jiru kun diktaatera kan miidiyaallee to'atu waan ta'eef miidiyaan sodaatan jechuudha. Warri dur biyya alaatti dubbatan aktivistoonni uummataaf sagalee ta'aa jiran biyyatti galanii inni kaan maallaqaan bitamee inni kaan immoo sagaleensaa ukkaanfamee uummati kun dhumaa jira. Suummiin dhumaa jira. Bajeta hin qabu, misoomni hin jiru, karaan hin jiru, ibsaan hin jiru, bishaan hin jiru, nageenyi hin jiru, barumsi hin jiru, dubartiin ulfaa bakka itti deessu hin qabdu, hospitaalli kiniinii tokko hin qabu, uummati kun rakkoo keessa jira. Nama sagalee ta'uuftu dhibe. Addunyaarraa adda citeetu qofaatti ajjeefamaa jira. Waraana takkaadhuma Itoophiyaa keessatti hin godhamne. Sirna Minilik, sirna Haile Sillaasee, sirna Dargii keessatti meeshaa hin fayyadamintu uummata kana irratti fayyadamaa jira. Irratti xifumaayyuu irratti itti godhachaa jiran, leenjii irratti fudhachaa jiran jechuudha. Uummata kana waraana kana keessatti immoo kan dhumaa jiru siviiliidha. Daa'ima, ijoollee, jaarsa, jaartii, dubartii ulfaa. Barattoota yuunivarsiitiitti kan ajjeefamaa jiran Gimbii irratti, Ayira Gullisoo irratti, Mandii irratti, Qondaalaa irratti, Begii irratti, Gidaamii, Dambidolloo bakka hundaatti kan ajjeefamaa jiran barattoota yuunivarsiitii bordeeman, warra masqalaa galan, warra nagaa. Nami tokko attamitti nama 7 nama 5 ajjeesa. Yeroo tokko irratti dhukaasee jedhu yoo deebiin achi asitti isatti dhukaafamne ta'e maaliif hin dhaabu? Sanyiidhuma isa Dambidolloo irratti dubartii ulfaa sanatti nama 5 ajjeese nami tokkichi. Kana waraana keessatti illee seera qaba. Eddii al tokko dhukaasee deebii dhabee jennaan nagaadha jechuudha. Yookaan immoo waraanni sun hin jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan waraana isaatiin maaliif uummata kana akkas gootaa? Isa loluu dhiiftee mana uummataa gubuun maaliif? Qotee bulaan akka qonnaan qotanne, boqqolloon facaafanne, xaaphoon facaafanne gochuun maaliif? Gujii keessatti manni qotee bulaa hundi, manni horsiisee bulaa hundatu gubate. Wallagga keessattis kanatu godhamaa jira. Manni barumsaa kaampii waraanaa ta'ee ilaali. Manni barumsaa kaampii waraanaa ta'ee ijoolleen manatti galtee barsiisaan mindaa dhowwatamee akkasitti jiraataa jiran. Kun egaa mootummaan hin jiru jechuudha. Uummati abbaa dhabe. Nama isaaf dubbatu dhabe. Miidiyaa isaaf iyyatu dhabe.
Addunyaan kan beeku haasaadhuma Abiyyi dhaggeeffata. Abiyyi diktaatera ta'uusaa addunyaan hin beeku. Miidiyaan waa'ee isaa irratti barreessu hin jiru. Awurooppaa paarlaamaatti deemnee iyyanne Abiyyi dimokiraatii ta'uusaa beennaa nuun jedhani. Waa'ee kanaa waan caqasame hin jiru, namni iyyate hin jiru nuun jedhani. Kanaaf sagalee ta'uufiin sagalee nama dubbannu kun addunyaan illee akka beeku warri dhaabbileen mirga namaallee kana hundasaa akka gabaasanii wantuma Gujiif Boorana keessatti waan Walloo keessatti Dassee Kamisee irratti ta'aa jiru ilmaan Oromoo lammii Oromoo waan ta'aniif qofaafi Oromoon Kamisee keessaa hidhamee ajjeefamaa jira. Warri Amaaraa warri hoggana isaanii fixanii warri mootummaa Itoophiyaa galagashuuf ka'anii warri komisaara jeneraalii biyyattii Itaamaajoor Shuumii ajjeesanii hidhaadhaa ba'aniiru. Ijoolleen Oromoo Walloo 50 garuu kantiibaa katamaa Kamisee dabalatee mana hidhaa jiru. Maaliif? Maal godhani? Kantiibaan maal godhe? Kantiibaan lolannanne hiriiran baane waanuma dheengadda akka yaazoo fa'i irratti godhamedha jechuudha. Oromummaatu yakka ta'e. Abiyyutu yakka godhe. Oromummaa yakka godhe beeta mangistii keessatti ala 5 ala 6 waamee Oromoon yakkamaa akka ta'e. Oromummaan gadhee akka ta'e sirna Minilik deebisuu fi aadaa unnatii isa jedhan sana deebisuutu akka waan dimokiraasiitti fudhate. Kanaaf Oromoo cabsaa jiru. Oromoo naftanyoota OPDO Oromoo keessa jirutu Oromoo fixaa jira dhugaadhumatti. Abiyyitummoo fichisiisaa jira malee nama gara biraa miti. Adda bilisummaa Oromoo miti. Amaarallee miti dhugaadhuma dubbachuudhaaf. Ajajuma Abiyyii fi Dammallaash Gabra Mikaa'eliin Oromoon dhumaa jira. Wallagga keessattis, Gujii keessattis, Fincila Dheengaddaa irrattis Oromoon kan dhumaa jiru ajeja namoota kanaatiini. Warri kun immoo kaayyoo mataa isaanii kaayyoo ganamaa qabu. Oromoo isoleetidii godhanii Oromoon akka mataan isaa gadi ilaalu, Oromoon akka abbaa biyyummaa hin gaafanne, Oromoon akka waa'ee afaan Oromoo hin gaafanne, Oromoon akka waa'ee Finfinnee hin gaafanne. Hubadhaa. Jijjiirama kana kan fide bu'uurri isaa Oromoodha. Kan qabsaa'e Oromoodha. Kan du'e Oromoodha. Gaaffii Oromootu deebi'uu qaba. Kana barreen gaddaa kunoo dokumentii kanaa fudhadhee Abiyyi biras dhaqeera. Faqaaduu Tasammaati itti gaafatamaan EPRDF waajjira isaas dhaqeera. Lammaa biras dhaqeera. Jaal Daawud biras dhaqeera. Uummati Oromoo gaaffiinni kaaseef deebii argachuu qabna. Kanaaf immoo tokkummaan hojjechuu qabna. Gaaffii Oromoo deebisuu miti. Oromoon akka bara Mallasaatti illee jiraachuu dadhabe. Akka bara Hayilamaariyaamitti illee jiraachuu dadhabe jechuudha. Har'a Oromoon Geetaachoo Asaffaa Numaari jechuu malee waan isa hafe hin jiru. Dhugaadhumatti. Kana Dabratsiyoon kanan godhu Geetaachoo Asaffaa illee kanan godhu waan Oromoo irratti har'a hojjetamaa jiru waan Wallagga keessatti har'a hojjetamaa jiru jechuu kooti. Oromoon loltuun Itoophiyaa dadhabnaan waraana biyya alaatiin doorsisaa jiru uummata keenya. Uummata kana akka kanatti ajjeesaa dhiiga isaa dhangalaasaa dubartii ulfaa ajjeesaa waan amma dubbanne kana godhaa harka as galagalanii ani dimokiraatiidhaa ani sinin ceesisa namni tokkittiin biyya addunyaa irra hin jiru bara. Nami paartiidhaan hoogganama. Abiyyi paartiitti hin ajajamu. Uummata Oromoon sin beekuu sin nan filannee jedhe. Abiyyi kan itti hoogganamu abjuu haadha isaatii qofaadha. Kanaan uummata keenya balleessaa jira malee namni tokko silaa dhaaba isaa wajjin mari'ata. Lammaa wajjin mari'ata. OPDO miseensa miliyoona 5 qabu. Isaanii wajjin mari'ata. EPRDF wajjin mari'atu, OPDO wajjin mari'atu, uummata Oromoon gaafatu, hayyuu Oromoon dubbatu, namoota naftanyoota isa fakkaatan Daani'el Kibrit fa'aa, Daanyaachoo Saffaa fa'aa, Dr. Daanyaachoo Saffaa fi namoota muraasa warra kana warra of bukkee naqe isaantu akkuma dheengadda jaartiin mootummaa sadii nyaatte sana beektaa isheen Saalawarqi kan jedhamtu. Isheen red line jette Oromoodhaaf. Ilaali jaartiin Haayile Sillaasee wajjin nyaattee, Dargii wajjin nyaattee, Wayyaanee wajjin nyaattee, ammallee isa kanaa wajjin nyaatte. Oromoon hayyuu dubartii dhabee miti. Profeesar Ku'ee Kumsaa fa'i jira bara. Warra mana hidhaa waggaa alambaqqaa turan nama meeqatu jira kun Hoolaand
yoo dubartiif rakkoo qaba ta'e garuu dubartoota Amaaraa abbaa manaa hin qabne hunduma isaanii guuree aangoorra naqee ittiin nutti tapsiisiisa. Isa ija qabu miti. Ishee ija hin qabne iyyuu nutti muudeetu ija hin qabdu Oromoo Madaagaskar keessatti argiteetu ittiin nu ceephaati jechuudha. Inni ija qabus inni ija hin qabnes inni barates inni hin barannes aangoo qabateetu Abiy jalatti. Abbaan mirga dhala namaa hoogganu Dr. Daani'el Baqqalee ni jedhamu. Amaara red line darbe Oromoon jedha. Pirezidaantiin biyyattii akkas jetti. Xaqilaa firdi beetiin isheen sanuma jaruma naftanyuma. Mircaa boordiinis naftanyuma. Dubartii isheen sabaabii mafti koomishiniin maalin koomishinii amma inni haaraa dhadhaabe hundi isaanii naftanyootaan hoogganamu. Isa ija hin qabneef isa ija hin qabne wajjin. Kana warra kanatu Oromoo irraati. Warra kanatu nu ceesisa. Akkasitti ceesifama. Jijjiiramni kana hin gurguramne qabsoo keenyatu gurgurame eenyummaa keenyatu gurgure. Nu keessatti guddateetu naftanyaan nutti galagale jechuudha. Egaa Dooktar dhugaa isiniyyuu tuttuqxaniittu gara dhumaa kanatti waa'ee filannoo mucaa boordii maalii kana. Egaa akka jedhametti yeroo sana waamichi warra abaawootiifis ta'ee paartiiwwan biraa hayyoota biyya alaa jirtan hundumaaf waamichi gaafa godhamu kottaa dirree dimookiraasiitii yaadaan nu mo'adhaa jedhame. Amma immoo akkuma sila dubbattan barreessitoota, aktivistoota dhugaatti quuqama Oromoo qaban mana hidhaatti naqaniiru. Dabalataan immoo yoo dhamma ilaaltaniitu ta'e eeyyama filannoo biyyoolessaallee dhorkatamanii dhaabbileen jiran ni jiru. Amma gaa akka malaalaa jirtanitti immoo filannoon biyyoolessaa ji'a 7 qofaatu hafe. Dhuguma Oromoon filannoo sanarratti karaa nagaa filatee uummanni Oromoo yaa'ee mootii isaa ta'u yookiin immoo hooggansa isaaf ta'u ni filata jettanii yaaddu muuxannoo isin baroota darban keessa ofii keessanii deemtanii duulana filadhaa deemtanii saba keessaniin filatamtanii argamtan muuxannoo sanarraa kaatanii hamma ammaatti fooyyee guddaan waan argame isinitti fakkaataa kanarratti mee yaada akkamii qabdu maaltu isinitti mul'ata Dooktar? Mootummaa keessaa nama qabna jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabajamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dhabne masaraa mootummaa keessaa nama qabna. Jechuun yaa sabaa maqaa maal godha ergaan kabajamne ergaan naaneffamne siidaan dhaabatee fi galaataan arganne lubbuun goototaa kaleessa dhabne. Lubbuun kunis taabil Mustafaa Hussein wareegamni Sawagi Mila dabun kafano na fachuun magartu daa'imatti dhabnee bambushil maguutu wareegamni qeerroo erga gatii dhabee Minilik bineensi nurratti faarfamee birroo yaa birroolee nu dhiistu moo walitti deebinaree birroo yaa birroolee nu dhiistu moo walitti deebinaree birroo yaa birroo. Nama quubsuu eelee irratti beekuu jedhani. Ilmaan Oromoo dheengadda Adaamaa irratti hiriira bahee argiteetti. Jamoo irratti, Dukam irratti, Bishooftuu irratti, maal irra akka irra gahe argiteetta. Warri na filadhaa jedhu kun attamitti uummata waamee wajjin haasaa Wallagga keessatti.
Mandii keessatti namni ji'a 5 hidhamee qilxukaarraa keessatti liistii isaanii kunoo maxxansaa turre namni gaafate hin jiru. Lama taatee karaa dhaabbattee haasa'uu hin dandeessu. Attamitti uummata kee bira dhaqxee dubbatta? Eessatti wajjiniin dubbatta? Tokko jedhe. Namni iyyuu attamitti sitti bahee dubbata hin sodaata'u. Attamitti yaadde Amboo irratti addi bilisummaa Oromoo waajjirri isaa yeroo caccabu. Naqamtee irratti waajjirri isaa yeroo caccabu. Jimma irratti yeroo bakka Ginda baratitti jalduu irratti eessa irratti mandii irratti gimbii irratti waajjirri isaa yeroo caccabu. Eessa taa'eetu filannoof qophaa'a? Eessatti miseensa isaa galmeessa? Kaadhimamtoota attamitti qopheessa? Attamitti wajjin mari'ata? Attamitti barsiifata kaayyoo isaa? Uummata kaayyootuun barsiifatiin attamitti filannootti dhiyeessita? Eewutu filannoodhaaf sii dhaqa kaayyoo keeyyuu hin barree. Dhaabbileen kun walitti mari'achuudhaaf iyyuu hayyaman argatani bar. Kanaaf uummata haalli filannoon attamitti? Meeshuma dheengaddaan ilaaltu isa dheengaddaarraa waan barannu Harargee keessatti Oromoon dhume, Dirreedawaa keessatti Oromoon dhume. Namichi kana godhe koo namichuma aangoorra jiru anabbichuudha anabbaa gadaati ilma abbaa gadaati isa jedhu nu fixe bar. Kanatu filannootti nu dhiyeessa. Wanti Itoophiyaan itti adeemtu namichi kuni innillee abjuudhaa fi karaa soddaani Amaara qabatee biyya bulchuuf jedhe garuu biyyattii diiga. Filannoo nagaadhaanis hin deemamu. Filannoo sana bira ga'uudhaaf iyyuu an itti namanu mootummaan kun. Filannoodhuma sana bira hin ga'u ofiin of takaaleen iyyuu of kuffisa. Garuu utuutti qophoofne gaariidhaa kan jedhu ture. Dhaabbileen barreen gaddaadhaa kaasee kan inni itti iyyachaa ture itti barreessaa ture dookumentiidhaan lammaa dabalatee. Warri na haasofsiisan kan inni hubachiise diinni qophaa'ee jira. Diinni hidhataa jira. Cuubee Oromiyaa gashaa jira. Qawwee Oromiyaa gashaa jira. Shuggutii Oromiyaa gashaa jira. Guyyaa guyyaatti inni isin qabdan kun persentii 1 persentii 2 ta'a. Persentii 99 meeshaan Oromiyaa kee galeera. Kanaaf uummata kana hankeenya immoo qawwee 1 shuggutii 1 eeboollee irraa fuutanii keessaniittu Juuneeddii Saaddoofa ilaalu. Egaa bara Juuneeddiiti ka'ee Oromiyaan waggaa waggaatti fattashamee qawweensaa shukkaansaa illee utuu nafamin qabamee qabaleetti gala. Haala kanatti Oromoon tokko ta'uu qaba. Filannoo qofaatti hin qophaa'ina. Rakkoo gara biraa dhufuu mala filannoo kana deemaa jiru. Jijjiiramni jiru sirrii miti. Jijjiiramni jiru deemaa jiru kun sirrii miti. Filannoodhaan kan nu ga'u miti. Jijjiirama bu'uuraa miti. Mana tortore diiganiitu haaraa godhanii ijaaru malee nooraa qalamii yoo babbareechanii halluu yoo diban sanuma borinuma diigama. Waan isin hojjetaa jirtan hin jedhe obbo Lammaa Magarsaatiin. Filannoo 3 qabdu. Tokko wayyaaneedhuma warra akka jirrutti itti fufna jedhu isaaniin filadha. Yookaan immoo Amaara isa deebi'een sirna Minilik deebisa jedhu kee filadha. Yookaan immoo uni warra jijjiirama bu'uuraa yakkamaan adabamee seerri biyyattii jijjiiramee seera jechuun koo akkatti poolisiin uummata bulchu akkatti abbaan seeraa hojjetu kan hunda jijjiirree waliin jijjiirama bu'uuraa seera addunyaa kan eege. New generationiin kan aangootti ba'u. Sagaleen uummataa bakka itti dhaga'amu, dimokiraasiin dhugaan bakka jiru. Doktor Abiyyi ani ilma abbaa gadaati jecha filoosofiin Oromoo sirna gadaa ta'uutuu beeku. Sirna dimokiraasii haaraa kan liberaaliis caalu kan dimokiraasii warra Ameerikaas caalu. Filoosofiin Oromoodhaaf ta'u sirna gadaa caalu hin jiru. Sirna gadaa dhiisee ida'ama jedha. Eenyuuf eenyu akka walitti ida'amu inni iyyuu hin beeku. Innuu abbaa isaatti hin ida'amne. Kanatu Oromoo filannootti geessa jettanii yoo amantu ta'e ani namanu walii isaanii ijjin iyyuu walii ijjin deemaan jiranii walii isaanii ijjin iyyuu dhaaba isaanii diigaa jiru dhaaba Oromoollee diigaa jiru hogganoota adda bilisummaa Oromoo ijoollee adda bilisummaa Oromoo Yaazoon maal godhe dhagaa baate moo dhagaa darbate moo hiriira ba'e moo maal godhe Yaazoon kan mana hidhaatti galchan. Naqamtee irratti haadha ijoollee lakkuu kan qabdu
dubartii hojjetaa mootummaati bara hojjetaa gadaanaa kan barumsa guddaa qabdi miti wayyaa abaa uffattee irreecha dhattee jedhanii mana kumsaa morodaa keessatti mana dukkanaa bakka boofii jiru dubartii qofaa haadha ijoollee afurii qofaatti dukkana keessatti hidhanii dararuu maaliin kana abiyyi kana abbichuun kana lammaan yoomi mirgi ummata kootii kan eegamu utuu ummati keenya mirgi keenya eegamin attamitti tokkummaan dhufa attamitti walitti mari'achuun danda'ama kanatu filannootti indeema jedhee an abdiin qabu karaa koo isuma deengaddaa kaleessa deengadda nama 78 lubbuu dhabne manatti gallee teenya yaadadhu. Ata'u egaa diraamaan akkasii kun dooktar akkuma muuxannoo keessan irraa qabdanii yookiin beektanii ittuma fufa yerootti jaarmiyaan biyya bulcha jedhu kuni waanuma fiilmii adda addaati kan inni nu agarsiisaa as ga'e waggaa 27 amma 30 iyyuu ta'ee sirni kun hin jijjiiramne sirni kun ba'ee Oromoo balleessuu irratti Oromoo hacuucuu irratti Oromoo ajjeesuu irratti amma hidhaan kan durii irra caalaa amma yerootti hidhaatti guuramaa jira namni baruma waggaa 27 isaan wayyaanidha jedhan sana keessa iyyuu guyyaatti namni 79 du'ee arginee hin beennu. Waggaa 3-4 kana gidduutti ilaalaa keessumattuu immoo bara darbe bara itti Abiy iddoo qabate jedhame kana asitti uummata Oromoo dhume du'e manaa wajjin gubate isinuu amma tarreessitaniittu. Egaa rakkoo keenya walxaxaa kana keessatti uummanni miliyoona 60 taana jennu kun uummanni baay'een mana geenya jennu kun yoo addunyaatti simne addunyaan kan nun amanne yoo namatti simne adiitti simne gurraachatti simne kan nun amanne maaluma taatanii akkasitti garboomtani jedhee kan nutti kolfu biyyi namni egaa mee Oromoon maal hago dooktar mee gaaffii dhumaanis ni godha kana maal gochuutu nurraa eegama maal gochuutu Oromoorraa eegama qeerroo hafe qeerroo hidhaarraa hafee jiru kanarraa maaltu eegama hayyootarraa daldaltootarraa loltootarraa waraanarraa warra mana mootummaa keessa jiranirraa warra bosona jiranirraa jaarmiyaa siyaasaarraa maaltu eegama dooktar akka walii galaatti gorsa dhaamsa nuu laattan yoo qabaattan. Kalmaa finiinsu kaayyoo qabsoofne galmaa geessisu mirkan kabajne qabsaa'ota keenya mirga salphistanii kaayyoota keenya. Dhaamsi ani qabu bu'uurri isaa isa dheengaddaati. Ijoolleen hiriira kan ba'an mana gubuu hin baane karaa cufuullee hin baane ajjeechaan Jawaar irratti godhame sirrii miti jedhanii ba'ane mootummaa fi security'n biyyattii humni basaasaa nama qopheessee meeshaa hiree albee hiree shukkaa hiree gajaraa hiree Oromoo ajjeesisaa ture kan ajjeesu immoo eewu warra dur OPDO keessatti of ijaaree ilmaan naftanyaati. Adaamaa katamaa kantiibaadhaa kaasee amma qulqulleessituutti horma. Isaantu Oromoo fixe. Moojoo irrattis kan godhe, Jaamoo irrattis kan godhe, Dukam irrattis ragaa tokkitti Abiyyi beekuu qabu. Dammallaash Gabra Mikaa'el beekuu qabu. Harka isaanii akka ta'e, ajjeechaa Jawaaris harka isaaniiti. Hiriira dheengaddaa jeequmsa kan duubas kan jiru isaanii fi warra izemaa jedhanii fi abeenni jedhanidha. Abiyyi jara kanaa wajjin hojjetaa jira. Jara kanaa wajjin wal gurmeessanii security'n akkuma namicha obboloo Wadaajoo jedhamu Bishooftuurraa hojjetaa Oromoo kan siraa hojjetee galu karaatti reebsisaa ture. Amaara qindeessee jechuudha. Warra kanatu nurratti hojjete. Jarri ijaaramaniiru, hidhataniiru. Oromoo kan waggaa 2012 dha kaasee dhimma kana hin beektaa. Kitaaba koos kan idiitii godhe si achirras jira. Oromoon yoo ijaaramne malee hin banna. Baay'ina keenya hin ilaalinaa uummatiin ijaaramin hin mo'ama, hin injifatama. Kanaaf ijaarama. Yoo hidhadha. Ispoortii bosona qofaatti miti. Magaalaa keessatti ispoortii hojjettanii leenjii waraanaa magaalaa keessatti fudhachuu hin dandeessu. Kanaaf Oromoon of qopheessuu qaba tokkummaa isaa qopheessuu qabaa jedhe. Har'ammoo kan hin jedhu waan hundaa darbaa jira. Qeerroon Oromoo akka yaazuu fa'aa dhaqee mana hidhaa taa'uu hin qabu.
qeerroon Oromoo callumadee hiriira ba'ee gaafa Abiyyi gammadee meedaaliyaa noobilii fudhatu noobilii dhiigaan laaqame sana. Gaafa inni isa fudhatu qeerroon ba'ee sirbuun baay'ee na gaddisiise. Gaafa Jawaar dallan immoo karaa irratti dhagaa guuruunis na dallansiise. Qeerroon gaaffii akkasiitti wareegama guddaa kaffaluu qabu. Qeerroon kaayyoo jala deemuu qaba. Kaayyoon Oromoo maali? Gaaffii Oromootu hin deebine jedheeti qeerroon fincila kan gochuu qabu. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa hin taane Finfinneen Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi. Seera federaalaa cabeetu Finfinneen qofaa taate. Ilaali. Mootummaa federaalaa kan ijaare naannoo 9 Finfinnee eessaa baatee gidduu sana teessiree Oromiyaa keessa jirtu taanaan. Kanaaf federaalli immoo biyyan qabu Finfinneen Oromiyaatti deebiti. Amma yoonaayyuu seera federaalichaa cabsitan heera federaalaa hubadhu laale. Keeyyata 46 moo 47 isa cabsani bar. Kanaaf Finfinneen poolisiyyuu qabaachuun qabduudha. Inni amma jedhu Oromoon qeerroon Oromoo caasaa waboo wajjin ijaaramee loluu qaba. Inni danda'e laga dhaquu. Inni kaan immoo diina lagachuu, diinarraa bituu dhiisuu, itti gurguruu dhiisuu, hiriira ba'uu miti. Tooftaa adda addaa gabaa dhaquu dhiisuu, uummanni gadi ba'ee gabaatti erguu dhiisuu. Finfinnee ishee akka kana nurratti boontu immoo bishaaniif midhaan irraa kutuudha. Oromoon kana gochuu danda'a. Abiyyi hin beeka biyya Amaaraatti namni hidhatee meeshaa fudhatee FSR 7 galani. Warri Jawaariinis ta'e hogganoota Oromoo ajjeesuu fedhan xiyyaaraanis dhufaniiru namni 257. Warri special trendii warri ta'an. Kana Abiyyis hin beeka, Dammallaashis hin beeka, Lammaanis hin beeka. Yookaan yoo Lammaa dhossan ta'a malee. Warri kun sabboontota OPDOllee ari'aniiru. Dhaabbilee siyaasaa Oromoollee ari'aniiru. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa cabsuu qaba. Dhaabbileen Oromoo warri kaayyoon isaanii wal fakkaatu. Warri bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa barbaadan. Kana booddee naftanyaa wajjin jiraachuun nu ga'a. Kana booddee maqaa Itoophiyaan Oromoon du'uun nu ga'a. Mirgi Oromoo eegamuu qaba. Kanarratti Profeesar Mararaan faas Baqqalee Garbaafaas akka dhallaadduu raafamuu hin qaban. Mirga Oromoo kabachiifna. Oromoo abbaa biyyaa goona. Nu gahe abbaan barbaade nu jiraatu. Abbaan barbaade adeemu. Nyaanni gana talimko. Abbaa barbaadeetu nurraa adeema. Nu wajjin hin jiraadhu jedhe. Daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba jechuu qabu. Seerri federaalaa sirrachuu qaba jechuu qabu. Kanaaf immoo raafamuu hin qabani. Du'i silaan oolu. Hidhamuun silaan oolu. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa eeguu qaba. Abbaa argeejjiin immoo raafamuu hin qabu. Kaayyoo jala deemuu qaba. Dhaabbileen Oromoo nu bilisummaa barbaanna. Sittaafu jedhi. Oromoon inni nagaa yoo ta'e ergaa kanarratti Oromoo sittaafu waan faayidaan xixinnoon viillaan sittaafu kondominiyeemiin sittaafu. Mindaan OPDO'n sii kennitu funyaaniin si haa ba'u warra akka diyaaspooraa kana. Hattuu biyya alaatti dubbachaa baate gaafa mana galtu mindaa argattu calliftu kanaan. Warri kun yoo dandeessan uummata keessan ijjiin falmadhaa. Mootummaan kun hin kufa. Abiyyis hin kufa. Mallasaanis kufeera. Mangistuunis kufeera. Eenyuyyuu hin kufa. Garuu uummata Oromoo akka Gujii, akka Wallaggaa, akka Walloo Darado'a keetti maaltu godhamaa jira biyyi kana wallaalle bar saatanaa jedhamee biyya ormaatii dhufee Oromiyaa keetti wal gurmeessee Oromoo fixaa jira. Oromoon hin gurmoofne. Qeerroon nama dhaga'uu itti nuu himi dhaamsa koo gurmaa 5 3 gurmaa'uun dhaaba qofaa gargaaramin ofii lubbuu ofii of baasa. Nama gurmaa'eetu diinarraa of eega. Nama tokko ta'ee deemurra 3 ta'ee deemutu wayyaa. Haalli keessa jirru haala gaddisiisaadha. Miidiyaa dhabnee nun dubbisaniin barri warrumti miidiyaa kun. Warra Oromoo qulqulluu dubbisaniin. Oromoo qulqulluu qofaa miti. Warra dhugaa Oromoo barbaannu nun dubbisanii. Sagaleen keenya addunyaa irratti illee akkuma Wallaggaan affanan illee na affananiin biyya alaatti.
ati iyyuu galatoomi sagalee koo uummata biraan ga'uudhaafi qeerroon Oromoo garuu kana booddee harka wayyaaneetti gufuu hin qabu. Dur garatti baqatu hin qabu. Amma marroon jira. Kunoo as Boorana Gujiitti jiru itti galaa lolaa jedhin. Silaaduu hin oolu. Lolli Finfinnee iyyuu dhufaa dafii godatti dhaqii jedhin riiskiin tokkoffaan isa wayya. Isa dura dhaqee wayya. Yoo booddee dhatteen duutayyuu. Sodaataatu du'a bar waraabessillee isa sodaatu nyaata. Kanaaf kana dhaamsi koo dhaabbileen Oromoos ejjennoo cimaa qabaachuu qabu. Really waan hundumtuun darbaa gantuu ta'anii darbuu lubbuun namaa darbuurra waanuma tokko biddeenuma tokkitti nyaannaa borimmoo duuna. Kanaaf Abiyyi immoo gaafa filatame nu gane. Gaafa Ameerikaa dhaqee abbaa caalaa lataa gibbii achi keessa taa'u. Addarasha keessa taa'u dubbisuu dhiisee Burtukaan faa Daani'eel Kibrat faa Taammaanyi faa namicha sadallanee baandiraa baatee Abiyyi irratti falmu argite isa faa baadhatee dhufe bar. Abbaan caalaa garuu achi jira namichi waggaa 50 qabsaa'e. Taaddasee Dr. Taaddasee Ebbaa achi jira. Abiyyuu Galataa achi jira. Gaafas nu gane gaafan jedhu Oromoon narratti duule bar. Ati nama si namantuu ati waaqa si namantu naan jedhan waaqayyo yoonni Oromoo gargaare qofaan gargaaraan malee warra akka ortodoksii meeshaa waraanaa Arsii Nageellee keessa dhorkee ofiin immoo nu himatu beekan waan ummati fi lammaanfaa fi dhaabbileen Oromoo beekuu qabanii kan du'e nama 78 Oromoodha. Kan madaa'e nama 280 Oromoodha. Kan hidhames nami 500 Oromoodha la. Kan ajjeefame Oromoo, kan hidhame Oromoo, kan madaa'e Oromoo, kan gubate meeshaan Oromoo, uummata Harargee irraa baqatee dhufe bara. Fira koo jedhee Adaamaa dhufe, Adaamaatti eddii mana isaa gubanii, masgiida isaa gubanii, uummata baqataa. Jarri kun akkas gara jabeeyyiidha. Nafxanyaa jechuun kana. Shimallis Abdiisaa ammadhaa nuun jedhan ammadhaa. Opiidiyoo waan isheen jettu beektaa jecha sadii ammadhaa jaalladhaa edaamaa jette. Maaliif beektaa? Akkasitti nu keessatti guddattee nu nyaatte. Nu ari'attee abbaa biyyaa nuti biyya hormaatti akka nu baqannu taate. Viizaa nu dhowwatte bara. Miidiyaa nu dhowwatte bara. Nu dubbisuu didde bara. Gaafa nuti Abiyyi bira dhufnu. Yaareed Xibabuu faa namichi ilmaan Arsii dubartoonni Arsii abaddu maal jetti sulultaa irraa jedhe Yaareed Xibabuu guyyaan Dammaqee Makonnanii fi Abiyyi naasofsiisaa ture. Ani propoozaala 40 baadheen gatsii 300 isaanii wajjin dubbachuudhaaf ji'a 2 karaa deeme bara. Taakkalee Umaallee birallee nagashuu didde nafxanyaan propoozaala waraqata kee as kaa'ii sokkinaan jette. Kana uummanni Oromoo kanatu biyya nu dhorkee kanatu falmaa keessa jirra. Waan hubanneef nu ari'atu. Malee warri diiyaaspooraa warri galee isaan jala shubbisu jira. Kondominiyeemii tokko fudhadhee uummata koo kondominiyeemii miti warqee ittiin geddaru amantaattis hin jijjiiru. Warroonni kaleessa dheengadda maallaan jedhan sitti fakkaate. Warra ortodoksii irratti inniti hamaa tsaaftuu gannatan galtu naan jedhaniin booksiin naa barreessan isaanittis naa hime. Anoon barbaadu gannataa. Ani ganaman didee isa amma qeessis balaayifaa didan kana waggaa 40 duran dide waaqayyos abashaajii wal quba qaba yoo ta'e innis habadu. Innaa kanaafi ani amantaa ortodoksii kan hin jibbee afaan kootiin naan kadhatan shaamaa baadheenan beeta kiristaanii keessatti rafa bara. Shaamaa miti dungoo isa jedhan hin dhaga'u waan tokko. Abbaan koosii mana biddaa galtaa lakkii callisii jabaadhuutii dungoo baadhuu halkanachi buleennaan hin buluu manuma biddaa sana naqa malee bakka hin nageenye hin taa'uun jedheen. Kanaafi qeessis balaayifa illee jabaadhaa jedheeti afaan Oromootiin akka isaan qaddasanii keessumaa beeta kiristaaniin ortodoksii bakka meeshaa tuulan. Bakka xalaatiitti leenji'u bakka biyya Amaaraaf Gondorii dhufee diinni itti dhokatee Oromoo ajjeesu inni diigamuu qabaa jedhin waashaa sana warri diigan ilmaan Oromooti galatoon.
Ulfaadhaa egaan daawwattoota keenyaa dhugaatti dhaamsa gurguddaa yeroo gabaabaa fudhatanii Dr. Geetachoo Jigii Dammaqsaan nu dabarsan kana lapheerra buufattanii ittiin gara fuulduraatti akka adeemtan abdiin qaba. Ammas hayyuu keessan irra deebi'een yeroo biraa isiniif dhiyeessaa. Ammaaf egaa sirba kanaa wajjiniin nagaatti nu jiraadha. Dr. Ulfaadhaa fayyaadha. Nagaatti ulfaadhuu beekan. Harka fuunee daawwattoota keenyaa kun qophii ODM'dha. Qophii koo har'aati. Yabbaa birraa onneen keenya kaleessa har'as ni jira. Birroo yaa birroo yabbaa birraa onneen keenya kaleessa har'as ni jira. Birroo yaa birroo yabbaa birraa yerroon Oromoo jawaarii jira. Birroo yaa birroo yabbaa birraa yerroon Oromoo jawaarii jira. Makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee jawween tuqin malee. Yaa makoo warra malee kumaandi boostee gujiif wallaggaat. Yaa makoo warra malee jallisuu keenyatuun fideem kana hundaat. Yaa makoo warra malee somnee jallisaan gowwaa nu seetuut. Yaa makoo warra malee daaraa seetanii abiddaan taphattuut. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee yerroon tuqin malee. Yaa makoo warra malee akkuma feetetti utaalee akkuma feetetti burraaqee yerroon tuqin malee. Dr. Geetachoo Jigii Dammaqsaan turarraa qabaa. Dr. Geetachoo Jigii tola jettanii